Dhalattoonni Oromoo waraana mootummaa PP mooraa waraanaa diiguun gara irree fi gaachana sabaa waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun jabaatee itti fufee. Gama biraatiin gootichi waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana PP irratti fudhachaa jiruun injifannoo addaa galmeessaa jiraachuun beekame. Bal'anasaa qabannee jirra. Miseensonnii fi ajajoonni poolisii humna addaa Oromiyaa hoggansa siyaasaa mootummaa Shimallis Abdiisaa komatan rakkoo hoggansa siyaasaa kanaan wareegama ulfaataa kaffalaa jirra jechuun isaanii odeeffannoon keessoo poolisii humna addaa Oromiyaa keessaa miliqee ba'e ni addeessa. Odeessa iccitiin beekana gootuusaa qabannee jirra. Hanga xumuraatti nu faana tura. Humni addaa Amaaraa Salaalee aanaa Qimbiibit keessa qubsiifamuun jiraattotatti yaaddoo guddaa uumuunis himamee jira. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa eebila 4 2022 kan galgala kana qabannee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanaala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanaala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo komentii keessatti barreessuun nuuf godhaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Dhalattoonni Oromoo waraana mootummaa PP mooraa waraanaa diiguun gara irree fi gaachana sabaa waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun jabaatee itti fufee. Gama biraatiin gootichi waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana PP irratti fudhachaa jiruun injifannoo addaa galmeessaa jiraachuunis beekamee jira. Falmii ijibbaataa mootummaan PP waraana bilisummaa Oromoo waliin itti seenee jiru keessatti waraanni mootummaa PP qajeelfama gocha gara jabeenyaa mootummaa PP irraa nutti kennamu ummata keenya fixaa hojii irra hin oolchinu jechuun waraanni mootummaa PP waraana bilisummaa Oromoo harka kennachuun gama gaachana saba Oromoo goruu ibsataa jiru. Godina Wallaggaa aanaa Sibuu Siriitti Moonaadiina onsuun gama waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan waraanni mootummaa kun antummaa saba ofiif qaban yeroo murteessaa kanatti agarsiisaniiti jiru. Gaaffii deebii isaanis miidiyaa arraata biyyoolessaa Oromoo wajjin taasisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Baa keessaa tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhateen injifannoo galmeessuusaas beeksisee jira. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Baa Cibraan Soddon Boorootii fi Cibraan Odaa Doolaa aanaa Gooroo Doolaa Gandaadaadiitti waraana weerartuu PP kan Gandaadaadii deebistee qabachuuf dhufte irratti dhukaasa akka bakka itti buusuun sa'a 9 irraa hanga sa'a 1:10tti tarkaanfii cimaa bakka addaa Qaraaruu jedhamutti fudhateen 19 battalatti ajjeesuun 11 madeessee meeshaalee garaagaraa booji'uun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Lola kanaan lukkeen diinaa gugsee faffacaasuun magaalaa Nageellee Booranaatti galchee jira. Madoon hospitaala magaalaa Nageellee seenan keessaa namni 9 madoo dandamii hin qabneen yoo ta'u karaan itti riiferii geeffamanis dhabamee akka du'aaf karaarra jiran mirkanaa'ee jira. Miseensonnii fi ajajoonni poolisii humna addaa Oromiyaa hoggansa siyaasaa mootummaa Shimallis Abdiisaa komatan rakkoo hoggansa siyaasaa kanaan wareegama ulfaataa kaffalaa jirra jechuun isaanii odeeffannoon keessoo poolisii humna addaa Oromiyaa keessaa miliqee ba'e ni addeessa. Miseensonnii fi ajajoonni gara gadii poolisii addaa Oromiyaa rakkoo hoggansi siyaasaa uumeen wareegama ulfaataa kaffalaa jirra jechuun isaanii maddeen keessoo poolisii Oromiyaa himan. Komiin poolisootaa kunis waltajjii gama sadarkaa reejimentii humna addaatti tibbana taasifame irratti kan ka'e ta'uu maddeen dabaluun himanii jiru. Miseensonnii fi hoggantoonni gara gadii kunniin waraana waggoota 3 darbanii eegalee Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru keessatti poolisiin Oromiyaa wareegama guddaa kaffalee jira. Garuu injifannoo waraanaa tokkollee argamsiisuu hin dandeenye jechuun waltajjii gama kanarratti komii kaasuun isaanii beekamee jira.
kunis rakkoon yeroo ammaa Oromiyaa raasaa jiru rakkoo siyaasaa malee kan waraanaa akka hin taane agarsiisa. Hoggansi siyaasaa rakkoo ofii uumeen waraana dhuma hin qabne keessatti miseensotaa fi caasaa poolisii galaafataa jira jechuun adeemsa siyaasaa Oromiyaa irratti gaaffii kaasuu isaanii maddeen dabalataan himanii jiru. Sababa kanaanis kisaaraan guddaan qaqqabu akkasumas loltoonni kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamuun bu'aa kallattii siyaasaa dogoggoraa dabballoonni bilisiginnaa kunniin hordofaa jiran ta'uu ibsanii jiru. Waggaa 3 oliif Oromiyaa dirree waraanaa taasisee kan jiru bilisiginnaan damee Oromiyaa humna poolisii addaa naannoo Oromiyaa irraa abdii dhabee waraana bilisiginnaa federaalaa Oromiyaa irratti bobbaasaa akka jiru dokumentiin qophii waraana bilisiginnaa miliqeebee saaxiluun isaa kan yaadatamudha. Humni addaa Amaaraa Salaaleen aanaa Qimbiibit keessa qubsifamuun jiraattotatti yaaddoo guddaa uume. Jiraattonni aanichaa walgayii bana bulchiinsa aanichaa waliin taa'ame irratti humni addaa Amaaraa daangaa qe'ee keenya keessa qubsifamee jira jedhan. Dhiyeenya magaalaa Shanuu bakka Siinqee jedhamutti humni addaa naannoo Amaaraa qubatee akka jiru himan. Humni addaa kun yeroo Jeneraal Asaaminoo Tsiggéetiin hoogganamaa ture achi qubsifamuu kan himan jiraattonni dureeyyiin Tarkii lafa investimentii kennameef erga dhiisanii deemanii booddee laficharra qubachuun dubbatanii jiru. Jiddugalli qorannoo qonnaa hoolotaa damee Shanuu bara 1977 piroojeektii jiraattota naannichaa fayyadamoo taasisuun hojjedha jedhee qonnaan bultoota abbootii warraa 22 irraa kaasuun lafa hektaara 280 irraa fudhatee ture jiraattonni yaadachiisan. Qonnaan bultoonni lafa sanarraa buqqaafamanii fi maatiin isaanii hanga har'aa beenyaa wayituu osoo ergatiin jireenya gadadoo jiraataa akka jiran himan. Laficharra yeroo ammaa humni addaa Amaaraa qubatee jiraachuun beekamee jira. Qonnaan bultoonni kunneen jireenya gadadoo jiraachuu bira darbee ammammoo humna addaa naannoo Amaaraatti dhufee lafa isaaniirra qubsifamee sodaa nageenyaa cimaa itti uumu himatu. Humni addaa Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa qubsifame kun bakka sakattaa ijaarrachuun sakattaa deemsisaa jira jedhan. Dhalattoota Oromoof jibbaa akka qaban dheedanii kanaanis uummata hiraarsaa akka jiran dubbataa jiru. Maqaa bakka sanas jijjiiraa akka jiran himanii kutaalee naannoo Amaaraa garaagaraarraa fidanii nama qubsiisaa akka jiran ibsanii jiru. Humnoonni naannoo Amaaraa dhorgaa tokko malee naannoo Oromiyaa weeraraa kan jiran yommuu ta'u godina Shawaabaa aanaalee Boosatii fi Fantaallettis lafa bal'aa qabatanii jiru. Tibba kana milishoota Oromiyaa hedduus ajaja isaanii waliin jumlaa fixuun isaanii kan yaadatamudha. Xumurarrattis waraanni sirna faashistii PP ilmaan Oromoo ja'a badii tokko malee godina Qeellam Wallaggaa ona Sayyoo keessatti ajjeese. Waraanni PP uummata Oromoo ajjeesuu qofaaf bobba'an godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Kusaayitti bitootessa 29 2022 gandaalaa Kusaayii keessatti mana sakatta'uun isintu waraana bilisummaa Oromoo mana keessa bulchee rukuchiise jechuun namoota nagaaja mana gadi fuudhanii rifaatu tokko malee rasaasaan ajjeesan. Namootni badii tokko malee ajjeefaman kun maqaan isaanii Mitikuu Raagaa, Takkilee Faqqadaa, Gammadaa Tolinaa, Elisee Takkilee, Ebbisaa Dabalaa Nigisee Maammooti. Ajjeechaa sanyii duguuggaa kana namoota 4 iddoo tokkotti mana keessaa gadi fuudhanii jilbeenfachiisanii kan ajjeesan yoo ta'u Lalisaa Takkilee fi Gammadaa Tolinaa abbaan isaanii obbolaa ta'uu maddeen himanii jiru. Takkilee Faqqadaa barataa mana namaa taa'ee baratu yoo ta'u Mitikuun Raagaa immoo soddaa keessummummaa sanbata darbee cidii mana sana waan tureef iddoo biraa irraa dhufedha. Namoota lama haadhaa fi ilma aadde Nugusee Maammoo fi ilma isaanii Eebbisaa Dabalaa mucaa umurii 14 immoo sireerratti ajjeesan. Namootni ajjeefaman kun yeroo sana kan awwaalaman yoo ta'u namoota 3 boolla tokkotti haadhaa fi ilma immoo boolla tokkotti awwaalan mucaa isa keessummaa immoo reeffa biyyatti galchanii jiru. Waraanni sirna faashistii PP ajjeechaa sanyii duguuggaa kana kan raawwateen lola gooticha waraana bilisummaa Oromoo waliin guyyaa sana gandicha keessatti raawwateen du'aa fi madoo konkolaataa 10 ol erga kaafateen lolli xumuramee waraanni bilisummaa Oromoo naannicha erga uummataaf gadhiisee booda waraanni faashistii Kolonel Abiy ajjeechaa kana raawwachuun maddeen dabalanii ibsanii jiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama.
kanneen chaanala YouTube keenya faarataatan subscribe gochuun maatii chaanala keenya ta'am. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.